harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tooftaatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nagee jaalalli waaqayyoo saniif haa baay'atu jecha akkasumas baga guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa guyyaa har'aa kana isin ga'e akkasumas hamiin baga hunda keenya nutti nu ga'e waaqayyo kan dukkana sodaachisaa keessaa nu baasee ifa nu agarsiisee waaqa uumaa keenya galanni saambadini akkasumas hunduma keenya wajjiniinuu waaqayyo haa ta'u akkasumas immoo mastuu maal qabattee dhiyaattee dhufte har'a jechuun keessanii nafu ani wantiin qabadhee ta'u dhufe dhugaa yeroo baay'ee yeroo kanuma qaniidhaniiniyyuu wantoota nama ajaa'ibu argaa jirra obboleewwan keenya biyya keessaa dhufanii biyya hambaa keessatti wantoota baay'ee irra gahaa jiru. Dhugaa waaqayyo ga'e jedhee kanumaaniyyuu haraara nuuf haa buusu biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu obboleettiin keenya biyya ishii keessaa baatee nan hojjetadha jettee biyya ishiitirraa baateetoo har'a biyya hambaa keessatti malkii qaban fuulli qaban ishii fuulli ishii akkanatti gubachuun ishii akkanatti ciccaawan ishii baay'ee tokko dhugaa nama sororaa enkwaanan biyya arabaa nan dhufa jettee hawwitu dhiisituun biyya hambaa kan garagaltee ilaaltuyyuu mati jechuudha yeroo tokko baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyo bichaan ga'e jedhee kana haraara isaa nuuf haa buusu ani hin beekan eeggade lamisaale namni tokko sararatanyaa yoo qaxaaraatu eeggade hin dandeenye humni isaa eegga hin dandeenye maaliif nu fidu biyya isaaniitirra maaliif fudhatu lamisaale amma fakkeenyaaf biiroorrallee yoo jiraatte jechuudha eega humni kiyya hin dandeenye maalidhaaf biiroorraa ijoollee fuudhaniitoo wantoota hin taane irraan gahaa jiru waaqa sodaatanii cubbuu sodaatanii dhugaa baay'ee nama ajaa'iba ani kana wannan jedheetillee dubbadhu hin beeku isinis garuu waan jettaan hin beeku dhugaa waaqayyoo jechuudha ani baay'ee ulfaataa ta'ee jira karumatti goranittillee nama dhibaa obboleewwan keenya yoo maatii isaanii biraa ba'anii tokkoffaa maatii keenya jijjiirraa of jijjiirra jedhanii biyyaa ba'u garuu yoo biyya hambaa dhufanii wantoonni garagaraa irra gahaa jira nuhoo maal taana laata boru nuhoo warri bira jirru kun nutti jijjiiramu moo akkuma har'a nutti jiran kanatti nutti jiranii akkanumatti isaan bira gammachuudhaan gallamoo nutti jijjiiramu laata dhugaa sodaa ana hin taane keessa nu galchaa jiru jechuudha ani hin beekan kana jechuullee hin danda'u waaqayyo bichaan biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu ani odoo obboleewwan keenya biyya isaaniitirraa illee dhufuu baatanii maaliif obboleewwan keenya osoo hafeeyyuu warri biyya hambaa keessa jiru akkamitti galla jennee yaadda'aa jirra dhugaa waaqaa osoo warri biyya ijoollee qabanillee biyya hambaatti erguu baatanii ani dasitaa kooti jechuudha dhugaa wanni garuu nama tokkoon dhufin osoo jetteeni ishiin ofishiitti ati hojjetachaa jirta an akkaan hin dhufne barbaaddee natti miiqamteellee namaan jechuu danda'u garuu odoo kanuma lubbuun nama shamarran biyya hambaa keessatti tokkoffaa fuulli ishii gubata lammata harka cabdii ija balleechuu xabaasaa namatti godhu lubbuu dabarsuu dhugaa wanta meeqa of godhu osuma kanuma laalaniitiyyuu warri biyya keessaa dhufuu baatanii isaanumarraa hafanii yookaan tastakaakaluu danda'u dhugaa baay'ee ulfaataa ta'ee jira obboleettii keenya dhugaa rabbii viidiyoo ishii ilaaluudhaan na jibbisiisee jiru dhugaa maaliif natti ulfaate dhugaa baay'isee natti ulfaate ani yeroo baay'eellee akkanattillee wantoota garagaraa kanatti akka taattaleellee hin ilaalu garuu natti ulfaate dhugaa waaqaa jechuudha maaliif har'a obboleettiin keenya kun yookiin daa'ima qabdii daa'ima ishii guddifachuuf biyyaa baate yookiin maatii qabdii maatii ishii jijjiiruuf biyyaa baate garuu biyya hambaa dhufte malkii qabdu fuula qabdu kana yoo fixattu fuulli ishii kun yoo akkanatti gubatu dhugaa baay'ee ulfaataa ta'e mee isinuu maal jettu odoo ana ta'e odoo isin ta'e maal jettu mee obboleettii keenya kana dhugaa waaqayyo baay'ee ulfaataa ta'ee jira waaqayyo kanarraa illee nu haa baraaru waaqayyo kanallee ga'e jedhee maaloo yaa rabbi biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu obboleettii keenyallee wanni godhamu hin jiru jireenyi biyya hambaa baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbi baay'ee ulfaataadha xabaasanii biyya hambaa keessatti namarratti ba'e idimee likkii namarraan badu maaliif nan jijjiirama jettee biyya keetti baate sila ta'eefiyyuu gaafa xabaasaa wayii sirratti ba'e
hagam agarsiisa nu amma biyya ambaa kana keessa teenye yeroo o'u fuulli keenya yeroo finnisni nu fixee o'ii garaagaraan nutti waan nu jedhu ibadee odoo biyya keenya ta'e jennee yeroo nutti dhaga'amu jira. Garuu obboleettiin keenya fuula ishee dhabdee fuulli ishee akkanatti irraa laxxaxamee ijji ishee akkanatti waan nu jedhe viidiyoo ishee dura irratti isiniif nan laxxafa taambileelii illee gubbaa irratti isiniif nan laxxafa laaluu ni dandeessu. Dhugaa baay'ee garaana nyaatte waaqayyo bichaan ga'ee jedhee biyya keenyaaf araara haa buusu. Nus akka baanetti nu hambisanii waaqayyo biyya keenyatti nagaan deebisee nu haa galchu. Ani kana caalaa dhugaa wanni kana jedhee dubbadhu tokkollee hin jiru baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Dhugaa baay'ee nama jibbisiisa. Baay'ee ulfaataa ta'ee jira. Waaqayyo ga'ee jedhee kanumaan biyya keenya araara haa buusu. Kanumaan nagaa nuuf haa kennu wanni godhamu hin jiru siniin jechuu jaaladha. Haasaa kootirratti yoon dogongora qabaadhe ija qalbiirra na hambisaa'e dhiifama naa godhaa siniin jedha. Viidiyoo ishii immoo viidiyoo durarratti siniif nan hojjedha siniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii siniif haa ta'u. Garuu odoo sin ta'e maal taatu? Odoo ana ta'e maalan ta'a? Odoo fira kiyya tokko taate micoomtuun hagam nutti dhaga'ama. Dhugaa dhiifama waliin obboleewwan keechan biyya arabaa hin dhufne jedhanii hawwan osoo gorsinee obboleettii obboleettii goote soo taate obboleettiif namu ollaa keenya yoo ta'e waan barbaadan nuunaa jedhan haga humni keenya danda'u odoo dhufuun duratti odoo haala laallamee lamisaala dallaalli ishiin irraa dhuftu sun laallamee bakki ishiin itti galte sun beekamee osoo dhuftee akkasitti haala saniin odoo obboleewwan keenya dhufanii hojjetatanii dhufanii obboleewwan keenya fuula isaanii dhabaa jiru dhufanii obboleewwan keenya lubbuu isaanii dhabaa jiru dhufanii obboleewwan keenya rakkinni garaagaraa irra ga'aa jira. Waaqayyo kana keessaa nu haa baraaru. Biyya keenyas biyya nagaa nuuf haa godhu. Obboleewwan keenya immoo biyya ambaa keessatti saqayyaa jiranis ga'e jedhee waaqayyo biyya keenyaa obboleewwan keenyarraayis ga'e jedhee araara nuuf haa buusu. Nama kamiyyuu hin taane namuma kamiyyuu hin taane nama barbaadeyyuu hin taane baqa Itoophiyaan namni lammiin Itoophiyaa lammuma Itoophiyaa hundi keenya tokkichuma hundi keenya namni dhiqatee bareedee uffatee ba'uuf biyya ambaa keessa jiru hin jiru. Hundi keenya hojjennee jijjiiramne jennee biyya keenya baane malee jechuudha. Sababa saniifiyyuu obboleewwan koo akka amantii keessanitti yaa waaqayyo akka baanetti nu hambisini biyya keenyatti nagaa nu galchi jedhaa ta'u waaqayyo olii kadhadhaa. Waaqayyo hunda keessan wajjin nu haa ta'u waaqayyo sin wajjin haa ta'u fayyaa nagaa siniif haa kennu waaqayyo akkasuma immoo maatii keenyas biyya nagaa nuuf haa godhu siniin jechuu jaaladha. Haasaa irratti yoon dogongora qabaadhe ija qalbiirra na hambisaa siniin jira. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii siniif haa ta'u. Baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa siniin jechuu jaaladha. Baay'ee